Eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo laalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo. Miseensotaa fi deeggartoota baa'oo qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo hundaa waliigalatti uummata Oromoo bal'aa baga eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara kanaa 2026 isin ga'e nu ga'e. Guyyaan goototaa eebilli 15 guyyaa gootonni lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabnee fi kennaa hundaa olii mararfannaan alatti harqoota gabrummaa cabsuuf, kabaja sabummaa deebisuuf, bilisummaa argamsiisuuf, guyyaa dhabne mul'isuuf, mirga Oromoof osoo falmanii lubbuu isaanii dabarsanii kennan kana ittiin yaadatnu waan ta'eef guyyaa ulfinaa fi kabajamaadha jedha addi bilisummaa Oromoo. Bu'aa bahii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'otni qaaliin kufanii qabsoo fuulduratti tarkaanfachiisaniiru. Turree qabsoo dhiigaan tattaraaranii darbaniiru. Sabummaa Oromoo dhabamarraa hambisuuf, Oromiyaa irraa lafarra jirtu argamsiisuuf, waliigalatti mirgootaa fi injifannoolee har'a Oromoon goonfate fiduuf gootonni ilmaan sabaa, ilmaan biyyaa kutannoo fi murannoo kumaatama hedduun maqaa isaanii waamanii fixuun hin danda'amne qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu keessatti hiriiranii wareegama lubbuu qaalii baasaniiru. Hooggantoota dhaabichaa irraa haga miseensotaa fi deeggartootaatti seenaa boonsaa hojjetanii kanneen saba isaanii bilisummaa gonfachiisuuf lubbuu isaanii aarsaa godhan kumaa fi kitiladha. Kunneen hundi akka urjiitti galmee seenaa keessaa ifaa jiraatu. Bara baraanis dhalootaan yaadatamu. Wareegamni Shinnigaa bara 1980 seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan iddoo olaanaa qabuu fi yaadannoo addaa sammuu qabsaa'otaa fi uummata keenya keessatti hambisee darbedha. Guyyaa sana qabsaa'ota hangafootaa fi hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo kan hayya duree fi itti aanaan keessatti argaman namoota 10 ta'antu haala akkaan rifaasaa ta'e wal faana bakka tokkotti wareegame. Wareegama sana hundaa caalaa kabajamaa fi yaadatamaa kan taasise akkaataa jaallan keenya sun murannoo olaanaadhaan itti wareegamanidha. Amantiidhaan gargar qoodanii rukutuuf shira diinotaan xaxame didanii gurmuu tokkummaa fi bilisummaa saba isaaniif waadaa walii seenan irratti waliin cichanii hadhaa du'aa waliin unatanii boolla tokkotti awwaalamu isaaniiti. Kun eebilli 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ta'ee bara baraan akka yaadatamuuf sababa ta'e jedha addi bilisummaa Oromoo. Eebilli 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ta'ee akka yaadatamu ABO'n wayitaa murteessetti miseensota dhaabaa wareegaman ittiin yaadatu qofaaf akka hin taane deddeebisnee wal yaadachiisnaa jedha. Ilmaan Oromoo kunneen uummata Oromoo gabroonfatuuf itti duulan osoo ittisanii kufan roorroo fi hacuuccaa itti hammaatturraa sirna bittaa alagaa bifa garaagaraan osoo faccisanii lubbuu isaanii kennan. Kanneen gabrummaan booda bakkoota adda addaatti uummata Oromoo irraa waanjoo gabrummaa kaasuun akka sabaatti mirgi qabu kabajamee fi jiraatu qabaatti amanu sirna gabroonfataa irratti osoo qabsaa'anii wareegaman marti akka ittiin yaadatamaniif eebilli 15 guyyaa goototaa ta'ee akka yaadatamu murteesse. Uummatni Oromoo biyyaa fi bilisummaa isaatiif jecha wareegamni baase guddoo ulfaataa ta'uu hin falmisiisu. Garbummaa jalatti miidhaan dorgomaa hin qabne irra ga'uu fi wareegamni itti heddummaatus wal'aansoo qabuu hin dadhabne. Sababa sirna cunqursaa fi cunqurfamuu diddaaf bilisummaa isaaf wareegama baasuu itti fufee jira. Ilmaan Oromoo hedduun qabsoo bilisummaatiif qaama irratanii hedduun isaanii maatii fi qabeenyaa isaanii itti dhabaa jiru. Xiqqaa guddaa Oromoon murnootni hawaasaa hundi sababa kaayyoo qabsoo kanaaf aarsaa lubbuu olaanaa haga dhabamuu maatiitti gatii kaffalan. Wareegamtoonni kaayyoo marti isaaniitu galmee seenaa keessa ifanii mul'atan. Gumaa isaanii kan baasus milkaa'uu kaayyoo isaan irratti wareegamanii lubbuu baasaniiti jedha addi bilisummaa Oromoo ABO'n. Eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota wayita kabajnu wareegamtoota keenya yaadataa irbuu keenyas haaromsaatu kaayyoo isaanii irratti wareegaman galiin ga'uuf qabsaa'otni miseensotnii fi deeggartoonni ABO rakkinoota haalotni maddisiisan kamiifiyyuu osoo hin jilbeenfatin jabaatanii hojii qabsoo akka itti fufan ABO'n dhaamsa isaa isiniif haaromsa. Ilmaan Oromoo gaaffii haqaa saba Oromoo kan bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaatti amanan dhugoomse wareegama gootota amanan hundi akka waliigalaatti ammoo uummatni Oromoo galma ga'iinsa qabsoo bilisummaa Oromoo dhugoomsinee wareegama gootota keenyaatti firii gochuudhaan gumaa isaanii bilisummaadhaan baasuuf bakka jirru hundaa hojii qabsoo haa finiinsinu dhaamsa keenya. Eebilli 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromooti. Goototni wareegamtoonni Oromoo bara baraan ni yaadatamu, ni faarfamu. Kabajaa fi ulfina wareegamtoota keenyaaf injifannoo uummata bal'aa adda bilisummaa Oromoo eebila 14 2025.